afura qulqullu argamuun kee hiika argamuun kee gaaffii ulfaataa deebisa argamuun kee hiika argamuun kee gaaffii ulfaataa deebisa afura qulqullu afura qulqullu fayyima taamamillaatti. Be healed from the crown of your head. Hallelujah. Bye. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Mighty name of Jesus. Hallelujah. Jesus Amen. Christus. Amen. 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 Yoom cabbe Ji'a sadii maaltu si keessa darbeem waan akka bishaan hin keessa keessa gadi yaa'e ulee kanaan deemte kanaan deema. kottu tokko lama 1, 2. never again. Amen. You are free. Bilisa baatetta. Tokko lama deem. 1, 2. Take steps. Jesus. 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 Qabana ma jalana baafte Jesus. Thank you. Jesus. 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 Gooftaa galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaati. To you be the glory. Abadde fincha ture Jesus galata keeti galata keeti galata keeti galata keeti. Making a shout of joy for the glory of God. Pray thee. Jesus. 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 For even this is getting miraculous to hear. Since she got an accident and got the fracture over her leg. Balamo torati. Maal kennidhame? Amma deemuun danda'u. Guyyaa lama sadiif baay'ee of wallaaleen ture. Yoo miru kutamuun Asa inni fedha. Daame gaafa sama duraa darbee kufee motoraan ganama sa'aatii lama irratti sammuu isaa keessa lafeensa cabeera inni Lafeessa immoo cabe. cabeera. Maal gochuu hin danda'u? Nyaata nyaachuu hin danda'u gaafa sanaa ka'ee haasa'uu gaafa haasa'u waan hin karaan duraa nama lafa waan isa bukkee hin jirre waan hin jirre haasa'a. Na ilaali. Keessaa beera seetan. That devil is gone out of here. Amen. You are free. Lisabateta, Go. a motorbike accident, and got chronic injury over his school bone. Because of that, he was unable to keep his balance and even to speak fluently before. But now the Holy Spirit is done with the procedure, and he is calling you to join him and take that. It's okay. Taye. You are free. It's okay. Maaltu si keessa darbeem yeroo harkisitti bu'amu. Hey. Yes. Ani bilisa baera. Fayera. This man is celebrating. Kana na dhiise se jalqaba. Barreen gaddaammoo miilli inni kun bakka as keessaan na hidhamee ol jechuu gad jechuun danda'u hojii humnaa har'a waan hojjedhe boruun hojjedhu gaafa unquxaaxashii guyyaa tokko bakka kana na ooksisuu jammaree kana na dhukkubee asirraa dhufee isa kanaaf mana akimii dhaqnaan cidhaa bitaa kana na dhiitessee cidhaan amma na ga'ee isaafis akimiin dhaqee isa kanatti na darbee isaafis Harki maal si ta'e gabaabsi? Harki koo kun akkana jechuun danda'u ture amma iddoo kanaan socho'u ture. Ammamiif ol hin qabu? Torban sadiif. Amma akka godhe akka barbaadde.
Go. He was saying, for the last 3 weeks, I was unable to lift up this my hand because of the medical unknown reason. Ambilisa baera. But he's now waving out his hand, Ambilisa baera. confessing his freedom, Ani fayyera. saying, I'm healed, I'm delivered. It's almost mass procedure. The Holy Spirit is running procedure from here and there. As you can see on the screen, this is a divine mass procedure. Bilisa lamman saanii ukaasafsiisa. Man of God declared the freedom of Yay, both. yay, yay. It's again another powerful touch. Is. Koi. Maal gochuu hin dandeessanii? Gad jedhee ol jedhuu hin danda'u. Kalee kanarra moojjee 8 hin ciifne no. Amma yeroo artistooti bahe maaltu si keessa? Waan akka bidda wayinna keessa. Waan duriin goone godhaa qophanaa ka'atee gad jedhaa. This sister was saying, as the prayer was going on, I was feeling something like the burning fire. That was the move of the Holy Spirit for our God, the fire, consuming fire. Am fayyera. Ambilisa baera. Yes. Gooftaaf galata dabalaa. Checking out her restoration. Amma yeroo isin galatan maaltu keessa darbe? Wanaka bisha wanaka inarara dangale. Because this brother was also saying, before the ministration of the Holy Spirit, I was unable to keep my balance. Nagaan siifa ta'u. Yay. Look at this Amen. Ana san jira laa kunu. ministration. Koi. Nagaan siifa ta'u hin jedhe. Amen. Greetings. Koi jakee bale. Open your eyes. Maqaan kee Hafte maal taate? miila koo halkan irrafu na nyaata lafeen irra keessaa irraa bahee badee lafeen irra keessaa irraa jiru ni haphiin irraa bahee dooktarri dhaqee jennaan qilleensa si galee malee infekshinii biraan qabu naan jedhanii abbaa seenaa asuma dhaqee jennaanis araajii kaasanii atirasaawundii kaasanii Sila yeroo ol galtu iskiriinii irratti ilaalaan ture cabadhaan see deemuu hin dandeessu caba miti jechuudha. lafeen jalqaba waggaa 15 dura dizimmedhee mana dhukkubee kana booddee lafeen cabee jennaan lafee kana keessaa baasee abbaan koo mana qorichaa Lafeen keessaa baheera. lafeen mana jirayyee inni irraa cabee mana jira Inni irraa cabe mana jira. eeyyee Come on. Keep on watching this. The mighty name of Jesus. The name of Jesus Christ. Maliv kabdalin. Maliv kab. Why have you possessed him? Maliv kab. Why? Maliv kab desinje. miila saatane eeyyee miila saa boqonnaa dhowwe mana isaa jibbisiise wayoo nyaadhee fixe abiddaan oo gubee Out! By keessan. Christ. Be free. Bilisa bay. In Jesus Christ's name. Qagooftaa Yesus Kiristoos. Be healed. Fay. Barabaraan akka fayyitetti. Remain healed forever. Come now. The name of Jesus Christ. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin. Viewers, he was saying, I got a fracture over my leg and the bone of my leg is already removed. Challis. Keep quiet. Booda iyyita challis. You are free. Man of God declared him free, Kai. encouraging him to stand up, Iko firraa. remove the bandage of yourself. Ol jedhi dhaabadhu. Stand up straight. Yaa. Lafa lafeen kee abeeda sun. Kottu gara koo. Come near. Qaxxariyaa deemi. Walk You are up free. straight. Deemi. No more supported by the rod or the staff. Look at him. The Holy Spirit healed Eenyu him. waaqa waaqotaaf galata kan Remove the fedhu. pain of him. And they did able to stand up. Ani bilisa beera. Confessing Ani hiikameera. his healing. Ani hiikameera. Maaltu si keessa darbe amma jireenya kee irratti maal agarra? qabbanuu wayita sii ganna keessa gadi ba'e eeyyee Gooftaadhaaf ulfina ilillee dabalaa. Look at him. He's doing what he was unable to do. And he was saying, Ani bilisa beera. I was feeling Ani fayyeera. something like Waaqayyoon naa galata. unusually cold as the prayer was going on. Another divine procedure again. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah. Amen. 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 Jesus. Jesus.
take a look to the reaction of the Holy Spirit. As man of God is waving out his hand, the Holy Spirit is running the procedure. This is the radiative divine procedure. Amen. Jesus. Jesus. Hallelujah. Amen. Hallelujah. You are free. Man of God declared and prayed. Jesus. You are free. Amen. Jesus. Amen. Nailal. Look at me, brother. Nailal. Look at me. Abne ke chaba malu. Spine. Spinal Spine cord. Dugda kem. La fessa di chabe. Maal kisi chabs. Scavatrice na rukute. Huh? Scavatrice na rukute. Scavator na rukute. Atamit. An scavator operator ida tecnica hojetu sirreessa jiru. Marchaan keessa na jala bu'ee mana sochoosee deenu. Yeroo wanne ke motora kaasu maashinatti zooree na rukute. Ofirra naanna'ee si dhaye. Marra naannee lafumarra dhagaa hojii walitti na tarake. Maal taate am? Na urgufee. Baabreetti na godhee dhaqna kun. Vibreessi godhe. Taayi kayi. Jesus. He was saying, I got an accident because of excavator. Ji'a sadii? Ji'a sadiif torbii lama. Gada bira taa'e shinti beetti taa'e hin beeku. Akkamitti fayyadamtaree? Wambarii pilaastikii kutamee wambarii irra Ji'a sadiif shinti beetti ofirra teessee baatee hin beeku. Kun hawaasi yoo hin deemee dhufe kaleessa makiinaa yaabbate. Gilaarii gilaarii gilaarii! Hallelujah, amen. He was saying, Gooftaa gooftaa taafiyyuu foorituu kan danda'u. for toilets. Be restored. Thank you, Jesus. Be restored. Lafeen kee hundinuu iddoo ganamaatti deebi'eera. Kai. Amen. Your bond system has been restored. Ofirra taa'e of ilaali. Sit down. Up, down and up. Deemi qaxxadhi. Walk up straight to capital glory. Ani bilisa baheera ani fayyeera naa galateeffadha. Naa galateeffadha saba Waaqayyoo. Big that the Lord Ani Jesus bilisa Christ. baheera. Ani fayyeera naa man that can fummaan koo confirm hafeera. his restoration. Amen. Oh, Yesuus ulfaadhu. Mighty name of Jesus Christ. Maaltu sin keessa darbe amma? Amma waan takka diilallaa na keessa ba'e. Hammamii fi maal gochuu hin dandeessan dura? He was suffering from nerve issue. Laalladhaam. But now, God is healing from that nerve issue. Another divine procedure is again going on. With the sister under the administration of the Holy Spirit. The mighty name of Jesus Christ. Jabaste makago Taye Jesus Christos. Baigessa. Get out of here. Kas. Narviin kee maal ta'e? Luqqeettuu na cabsee utumaan biyya keessaa marfee waraanadhu natti cimee waggaa 11 narra ture dheengadda ji'a 7ffaatti Dr. Dirriboo Fabira dhufeetanii dhukkubni kee merfiidha. Amma maal taate? Amma roona kadhatamee humna wayinna keessa gadi dhangala'ee. Verse. This sister was saying, for the last more than 11 years, I was suffering from chronic nerve issue. And something like unusual cold fluid was flowing down my body. And the prayer was going on. Now she's confessing. I am freed. I am freed. I'm delivered. I'm freed. Maal gochuun dandeessa waggaa 11 waggaa 11 fi jilbi koo ennaa asii achi bahee annatti hin deebi'u. Jilba keessan dachaasaa diriirsaa. Look at here. Ammalleena keessa hin jiru. Ilma Waaqayyoo isa jiraataa finilleef kadhata finne. For the last 11 years, I was unable to do. Fiqaaduu. Maal dhibeen keessan godhu? Konkolaataatu boolla naan utaalee seene. Yoom akkas hin godhe konkolaataan? Torbee lamaan har'a. Kana eessatti sinirra kaan ogeessi? Deebii kana jechuudha. Hospitaala Amiin. Maal gochuu hin dandeessan kanarraa kan keessa? Gadi hin jedhu, ol hin jedhu. Keep on watching the screen viewers again. This brother got a car accident and a chronic injury over his backbone, unable to support himself without this lumbar crusade.
for the last 2 weeks since he got the accident. Now the Holy Spirit is running the procedure with the handshaking of his prophet. Keep on watching and receive your healing. But the distance is not a barrier to the healing power of God to locate you right there too. Look at me. الناس أقول لبيكو كيس هاتي تقدر وأنت كنت تقدر أنقل لبيكو كيس يروين يكوف يروز أنا زي كفاني ورسم بوكين okay يروز فايتان يجوا. He was saying, as the sister was getting ministered by the Holy Spirit, I was feeling something like unusual cold fluid flowing in my body. The man of God is encouraging him to take out his restoration, doing what he was able to do. Glory, glory, glory! Look at him now. The man is able to bend down in up, celebrating now, confessing, I'm healed. I am forgiven. Fire from heaven. Fire from heaven. Fire from heaven. Fire from heaven. Sat kasamay. Fire from heaven. Fire. It's again almost mass healing. The Holy Spirit is running procedure from right and left through the touch of it. Perfect. Running the divine procedure. Milan. Oh, you're free. Bilisa bateta. Maaltu si keessa darbe? Yeroo amma kadhatamu jechuudha. Akka bishaan inni keessa darbu. Mee waan dubbatuu hin dandeenye harka kee namaan isaa? She was saying something like unusual liquid water was flowing down my body. No, she's not sick. I am healed, I'm healed. Bala malit. Bala konkolata. Amma maltat. Diilallah. Diilallee sewana keessa gaddar. Diilallee saas keessa gaddar. Waan akka maaliiti? Akkuma nama qoricha abbaayee mana keessa cabbii. Baay'ee qorraa. Akka godhamma. Miila keessa. You are free. Yay! Gooftaa galateeffadhaafi. Ani fayyeera naa galateeffadhaa. Ani fayyeera.
Imman ulululul jedhanii gubee fakkaata. Nagaasanii fatoo. Maal taata nam? Dhaqoo keessa fiiga. Dhaqoo keessa fiiga. Dhaqna keessa fiigee waan akka Inna guba. Hin gubee. Baay'ee gubaa. Bareera. Harka cabee. Asii mudhii cabee. Kanaaf overdosii gubee. Be free. Go. You are free in Jesus' name. Bilisa maqaa gooftaa Yesuusiin. Sila maal gochuu hin danda'an? Hin deemanii namatu qabee fidee. Eewu kan fide. Ijoollee wajjin. Nama meeqas ta'u fide? Lama. Kottaa mee warri mammaa kana fiddan sirri. Beard, this mommy was unable to support herself up. Nama baay'ee nama gubaa mam. Nguba. Waan akkamiiti? Nguba. Akka biddaana guba. Akka biddaana gubee eessa amma eessaatti sun gube? She was saying, Asuma ganna guba. unusual burning. Baay'ee gubaa. What moving? Kana dura sangaatu nyaatee cabsee. Sangaan nyaate. Sangaatu karaa duduubaa dhufeetu luka ishee kana gaafaan ol fee lafatti gad deebise. Sangaa manaa jechuudha. Sangaa manaa. Deemaa mamma. Walk, mommy, walk. Ani bilisadhaa. She got an ox push accident and was unable to support herself up before the ministration of the Holy Spirit. But now, waving out her hand, celebrating. Shikra laba santra adia kantra di alagaski. Ribo kantar dona. Abidda samira. Fire from heaven. Abidda samira. Fire from heaven. Abidda samira. Abidda samira. Abidda samira. Fire from heaven. Abidda samira. Pay. Sikabatera abidda inaffa waaqayyo mataamma miillaatti. The fire of the will of God is burning on you. From heaven. Watch the screen. Again, this is mass procedure from right and left. Balaa konkolaataan narra ga'ee saggoo kokonatu miidhame ciqileetti asitti jedhaan. Hidhamaadha. Dafinoo darbinaan jedha. Dafinoo deemne. Already afurri waaqayyo keessa darbeera. You are free. You are free. His brother got a car accident. You are free. No one able to walk up straight before. Likewise, this sister is now celebrating her healing. Madaan saayuu hin qorre. Madaan saayuu hin qorre. Caba miti. Ilaa wacha screen. Garuutu madaan iddoo jiru iyyuu ilmi waaqayyoo bilisa baase. Back on the floor. The Son of God delivered him for his own glory. Harki kee maal sin ta'u? Ol kaasi amma. Wave it out. Dachaas diriirsi. Waan hin goone godhe filaali. Stretch and fold. Yeah. And try whatever you were unable to do. Labsaan. And he's saying, no pain in me now. Maaltu si keessa darbe amma? What did you feel now as the prayer was going on? Arrabni isaanii dhamee gurbaan. Dubbachuu dadhabennoo. Irraan galle fakkaata. Maqaan kee eenyu? Maqaan kee eenyu jedhu? Amaanuel Faisa. Amaanuel Faisa. Mee fidiyaa? Ija kee bani. Open your eyes. Arrabni isaan dubbatu urgi gaafa dafinoo bishaan liqimsuu danda'e waa tokko kana isaan darbula kana isaa. Arrabin dubbatu? Danda'een dubbatu danda'ee waan liqimsu. He was also non-verbal. Since he got that accident on the last Monday. Saduma. Be free. Bilisa bay. May this tongue be released and the mouth be open to eat the food.
Maqaan koo Maanuel Faisa. Look at him. The Holy Spirit answered the prayer of the prophet now. Takka bishaanni keessa yaa'e. Waan akka bishaan si keessa darbe. Gooftaa fi iyya gargariin jenne fidaa. And he is now able to speak it out. To God be the glory. Ani bilisa. Hiikameera. Waaqayyoon naa galateeffadha. Gooftaa galateeffadhaa fi. Jaarsa nagaan siniif haa ta'u. Ameen. Sinodosii birbir diillaa hospitaal jechuun aariyaa. Okay. Kan maqaan Yesuusii kanaaf akka jedhame jechuudha. Okay. Referiin keessan eessatti? Xiqur Ambassaatti. Xiqur Ambassaa. Yihuud Ambassaa jettu reer? Yihuud Ambassaa jedha. Yihuud Ambassaa. Leenca gurraacha maal godhana? Yihuud Ambassaa. Ameen. Eessatti sin cabe? Asitti na cabe. Achitti. Yihuud Ambassaa jedhame? Yihuud Ambassaa. Yihuud Ambassaa. Yihuud Ambassaa. Lalabas and Anabaradia. You are free. This brother was referred to Black Lion Hospital, but now the Lion of Judah intervened. Raika. The artificial surgery at the Black Lion Hospital. What did you feel now? Something like an unusual cold. He was unable to lift it up before the ministration of the Holy Spirit. The man of God is encouraging him to lift it up. Up. The Lion of Judah. Glory, glory, glory. Yay! Look at him yet. Now, under the divine procedure yet. Yay! The mighty name of Jesus Christ. Jabaste makagoftay Jesus Kristosin. Baka. Darsa? It's over now. Malta tanamma? What did you feel? Nagube. Unusual burning. The man of God is encouraging him to put his hands together. The man is able to put his hands together now. Confessing his healing. Calling you to join him and thank God. Wow. Gooftaa galateeffadhaa fi harka keessa walitti buusaa. This young boy again confessing, I am healed. Calling you to join him and thank God. Never again. Never again. In the name of Jesus Christ. Waka kunalali. Nalali waka Abraham.
Yoom cabde? Ji'a sadii ga'eera. Eessatti si cabe? Kunoo asitti. Maal Kanaaf gochuu hin dandeessu? harka soo kanatti hin jechuu hin danda'u. Quba Amma maaltu si keessa darbe? Amma qilleensa wayii akka qabbana wayii. Qilleensa wayii hiika ofirraa. Kaasa rakkee ol. Walitti Lift it up now. You were saying, I was feeling something like an unusual wind Gooftotaaf galata fiduu kan danda'u. blowing on my hand. Bilisa baheera. Fayyeera. Now he's Naa confessing, galateeffadha. I am healed. An fayyeera. I am healed. Galata yaa Waaqayyo. Thank you, Jesus. Another divine procedure again. Hallelujah! Yeah. Kai. Stand up, stand up, stand up. Ol kaasi walitti dhayi. Lift it up. Ol kaasi walitti dhayi. Hallelujah! Yeah. Hallelujah! You are free. Hallelujah! Right. Remove of hair the bandage. Right. Maal taate dhinamma. What did you feel now? Abidda na keessa darbe. Eeyyee. Abidda akkamii? Na gubaan mana keessa darbe. Yeroo akkamii si keessa darbe? Yeroo akkamii si jalqabe biddichi? Sila na jalqabe. Eh? Sila na jalqabe. Yeroo kam? Fe. Uffe. Yeroo uffee? Halleluuyaa. Yeroo isaan natti bu'an. Eeyyee yeroo raajii natti bu'e. Nama ol kaasi walitti dhayi. Yeah. Glory, 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 glory. Amma fuura qulqulluun bifanni ittiin fayyisu garaa gara. The Holy Gaafa akka Spirit. bubbeetti itti dhaga. Gaafa akka beddaatti itti dhaga. Gaafa saayilentiidha. Amma akka godhan calluma dheen godhamete yeroo hafuurri na bubbutu achi na godhu sana godhachiis. With the calm situation, sometimes burning like a fire, and sometimes vibrating like an electric current. Si qabateera biddi samiirra. Fire is burning on you from Si heaven. qabateera. Burning on you. Abidda samiirra. Fire from heaven. Be healed. Fire. The mighty name of Jesus Christ. Jabaste makago. Ta Jesus Christos. Come Nate. Maltate amma gaafa narka sirra kaa'u. What happened to you now? Humna wallaalchisee. Hey. Waggaan kee meeqa? 11. Maal taate? Bakka amma diriirsi. Stretch it out now. To God be the glory again. This young boy was saying, I was already fainted as you were praying for me, but now come to sing. I am healed. Not eager Jesus Christos. Na ilaali. Look at me, brother. Dhukkubi kee maali? Cirracha kalee. Cirracha kalee. Maal taate am? Dhanna kootu vaabireetii na ta'e. Vibrate. Vaabireetii na ta'e. Daakamee karaa fincaanii si keessaa haa ba'u. Ameen. You are free. Ameen. May that sand in your kidney be crushed and the flush out through your urinary tube. Out! Paikesa! Afurri narvi. Your spirit of nerve failure. You are free. Lisa bati tabrisa. Out now! Out! Paikesa! Be free in the name of Jesus Christ. Makago Jesus Christos simple say, "Bay."
Maltatem. What happened to you now? Qilleensa si keessa fiig. Narviidha. Narvii maali? Beelsi narvii ishee asii. Beelsi narvii kan jedhamu. Beelsi narvii. He was saying, I was feeling something like unusual blow of air. You are free. Amen. You are free. Go. Hallelujah. Araarri naaf ta'eera. Bilisa ba'eera. Now he's confessing. Ani fayyeera. I am healed. Hallelujah. Naa galateeffadha. Calling you to join him and thank God. Asay. Balbalumatti kufeen cabee mucucaadheen. Eessaa dhufte? Hoolatarraa dhufe. Maanni siidiin kun riferiin kun? Cabadhaa naan jedhan. Haa hojjetamuu naan jedhan jennaan asan dhufeen immoo asitti hojjechiifachuu. Amen. She was saying, I fell off and I got this fracture over my hand. And I was suggested to be made a surgery. But I came here believing in the power of God. Hallelujah! 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 Be healed. Bye. Be healed. Bye. Amen. Amen. Oh, yes. Amen. Amen. Oh, Tibudora Jesus. Hallelujah. You are healed. Hallelujah. Yeah. Glory, glory, glory. Ani bilisa bahera. Ani fayera. Ani bilisa bahera. I am free. Hallelujah. I'm delivered. Maqaan isaa ulfaata. Isa silaa sa'uu dadhabde gaafa inni itti buulillee akka boombii gadhiifte. Hallelujah! Maal keessa? Dugda koo fi harka koodha. Eessatti si cabe harki kee? Harki koo sitti na buqqee jira. Sirra buqqee jira dugdi immoo doga. Maaltu si cabse? Konkolaataa bajaajii irra ba'e bajaajii nu keessa jiru. Konkolaataatu bajaajii irra ba'e. Ati bajaajicha keessa jirta. Keep on watching to the screen viewers again. This brother got an auto-rickshaw accident. The fracture because of the accident. Yemmonne harka saadiriirse qaqqabu madaanne fayyise godaanne sanqabu bakkee duwwaa miti keessa namaa beeka utuu namni hin beekin hidhaa namaa hiika yemmonne harka saadiriirse qaqqabu madaanne fayyise godaanne sanqabu Yemmonne harka saadiriirse qaqqabu madaanne fayyise godaanne sanqabu. Bakkee duwwaa miti keessa namaa beeka utuu namni hin beekin hidhaa namaa hiika. Yemmonne harka saadiriirse qaqqabu madaanne fayyise godaanne sanqabu. Yemmonne harka saadiriirse qaqqabu madaanne fayyise godaanne sanqabu. In the name of Jesus Christ. Bakkee duwwaa miti keessa namaa beeka utuu namni hin beekin hidhaa namaa hiika. Yemmonne harka saadiriirse qaqqabu madaanne fayyise godaanne sanqabu. Yemmonne harka saadiriirse qaqqabu madaanne fayyise godaanne sanqabu. Yemmonne harka saadiriirse qaqqabu madaanne fayyise godaanne sanqabu. Na ilaali. Siya sadi afura kee bakkeetti.
Dabali. Saduma. Never again. Virus keessa seetanni narvi. That devil of nerve failure is gone out of here. Ofirra taa'ii ka'yam. Sit down and check out your restoration. Sit up. Taa'ii ka'i. Aim down. Sit up and down. Taa'ii. Sit up and down. Ka'i. Na ilaali. Ilmi Waaqayyoo si hiikeera. Amen. You are healed. I'm bilisa beera. You are free. Ani bilisa beera. I'm bilisa beera. Waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadhaa. Maaltu si keessa darbe amma roosii kadhata? Humna addaa ana keessa darbe. Hammamiif kanan gootu waan amma gochaa jirtu kan? Hin danda'uun ture. Dandees gajjedhee ol hin ka'uun ture. Dandees hin deemuun ture. Amma garuu Waaqayyoo galatu fayyaan kun abdii beera. Ameen. Bilisa baay'eedha. Maal gochuu hin dandeessu? Ol jechuu hin danda'u. Waggaa meeqa? Waggaa tokko. Meerii fadhaa gajjedhaa. Ameen. Hallelujah. Ameen. This mommy also was saying for the last 1 year I was unable to do like this. Neither did I procedure again. Mighty name of Jesus Christ. Abidda ina fa Waaqayyoo samirra. Fire of the will of God from heaven. Abidda ina fa Waaqayyoo samirra. Wayuu. Qabachumatti. Wayuu. The mighty name of Jesus Christ. Yabaste maqaa Yesus Kiristoosin. Ofii jilba cabee dhufee humni gaafatte dhufummaa wambarii qam godhee cabse. Waasti gaafadha yaa. Inna kan maan inna kan nama godhu kun. What did you think is this power? Kai inni wayyoo. Let you stand up. Wayyoo nan badee dhumu. Irree Waaqayyooti. Irreen Waaqayyoo nan badee nama godhaa. Wayuu luka kana na nyaataa natti nammaniiru lukatti. Luka kootti na nammeera na nyaataa jira. Baay'ee gam. Luka kootti nammee nyaataa jira. Luka kootti nammee nyaataa jira. Nammee na nyaachaa jira. Maal na dhiin? Maal beekaa rabbumaa. Waaqayyo si argeera kaasee kana miidhaa turte Waaqayyo na galatu jaamma dhibeen itti ka'ee jira. Sida nagaa fakkaatee taa'aa ture. Fayyaa fakkaatee taa'aa ture. Nan ejjechiisu miilichi amma garuu. Ay maaltu sitti nammeessi nyaatee? Keessa na nyaata kun hin jiru. Keessa na nyaata deemee waxxarii na rukutu. Bakka waan deemu wayii natti dhagaamaa jira. Come on. Ameen. Look at you. Very healing. The man is now yet under this majestic power of the Holy Spirit. Amma sammutti jira seetan miti sammutti hin jiru. Amma already divine operation in Agoftan for all operation in Ragodira. Quagam Molala. Nailame Nagadam. Open your eyes. Nagada, Tilanata to him. Mamma Melina Gadam. Amanaga. Ever and one barricana chaps. Anuachaps. Malif. Anuachaps, Tilanagaraga. Gidena Regino Nagada, and much Anuancha with arms. Malif chaps it ended. Liberty Vian. Go how much I've said, one much I've said, died. Tilanagano, Nisa. And the Sanagada. When the caravan barriera conca of Bartetta, Amal Barriera. Turundra. Megame? Look at him again. He went out of his conscience again. For majestic move of the Holy Spirit is moving with the hand of his prophet. Naguba, and the rest abid Naguba Lamata, Mila Kazik, and Samila Gamatat. Nalal, Maganke. Million? Maltatem? Kai. Step. Dem. Walk. Dem, you are free.
Bilisa baatetta. You are free. Bilisa baatetta. Eu gooftichaaf galata kan fidu. You can pray the Lord. Haasa'eera miilichuun. Miilumtu dubbateera la. Keessaa haasa'e. Ilaannumtu dubbataara miilicha. Gamme maayidha. Miilichuuntu dubbateera haasa'eera. Fayyeera rabbi. Rabbi tazul fayyeera. Gooftaa Yesuus galanne ta'u fayyeera amma. Eu fide sila. Amma xuruun jira kunoo miilli koo daayirektiirra dhaabbateera. Amma miilichi ilaa galuu bahuu kan jedhu sun bakka oddoo isaa argatee jira amma nagaa jira. Oddoo isaa deebi'eera kunoo. Filan mana hojjetaan jira. Torban sadii gaafa maskaramii tokko. Eu si fide. Maal keeti? Inni kun wasiila kooti. Obboleessa abbaa kooti qutisu. Balaa maaliiti? Balaa motoraati. Maal ta'a olte mate maal haasaa olte? Waa babal'iseera qodaan harkaa cabeera. Ani fayyeera. Qodaan harkaa cabeera. Ani immoo fayyeera. Gammee namicha kana gashi. Miilli koo amma kunoo nagaadha. Ilaa kana. Najjeetu akkana najjeetu ture miilli kun deebi'e. Waan cimaan na keessa darbeera fayyinni nagaan na keessa darbeera. Inaa ta'ee rakkoo isaa kanaan dura waan naasa'atu ture amma fayyeera. Inni ajjeetu ture miilli kun lafa sodaata. Goobayyaa feetu. Isa goobayyaa feetu yoo jedhee amma fayyee deemaadha. Fayyee deemaadha. Fayyee deemaadha. Amma bilisa. Deemu. Nama qabadhee hin danda'u ture. Nama qabadhee akkasumas jedhee gadi hin deemu ture. My Lord. Maal namicha taamiranyan akkasi. Waa baay'een balleessee jedhe qodaas cabseeraa jedhe. The mighty name of Jesus Christ be healed. Maqaa Yesus Kiristoosiin fayyi. Come on. Mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa Yesus Kiristoosiin. Dukkeettuu kun na cabe. Ameen. Ameen. Amen. 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 Tokko lama. You're free. Kan fayyeera. Waaqayyo naa galateeffadhaa. Miilli koo naa fayyeera. Waaqayyo naa galateeffadhaa. Gooftaa galateeffadhaaf harka keessa walitti buusaati. Kan fayyeera. Kan fayyeera. Kan fayyeera. Amen. 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 Operaashiniin ta'u jedhetanii dhufe. Amma asoftayyuu ameen jettan isinii wayyu. Ani dooktarii miti. Dooktarii isa mana yaalaatti akkanna godhattanii mettu. Asitti amma afur isinitti bu'eera ameen jettanii fudhattanii Ameen. 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 Ani fayyeera. Ameen. Mucaa keedha. Maaltu akkas godhe? Oksisee tun qabe. Oksisee. Amma akkas ta'uun ishee. Ji'a sadi ga'eera. In the name of Jesus Christ. Maqaa Gooftaa Yesus Kiristoosiin. The name of Jesus Christ. Viewers, keep on watching to the screen to this young girl who was The suffering name of from Jesus this chronic wounding over her face, for you shall be witness soon on the day of her testimonies, for we Mataa are amma miillaatti qullaayi. eyewitness. Qullaayi. Be cleaned from the crown of your head. Hin jiru guyyaa sadii booda irra you are free. Go on. It will be gone of you within 3 days.
Maal taate abbaa mataa daabee? Lukanna dhukkuba. Maal si ta'e? Zammadee manaa doodee taa'e. Nagaa. Kaa jaarsaa. Man, stand up. ما يلعب وفرت هاي كي ديم Walk up straight. Ani bilisa bayera. And this brother again. Ani fayera. Confessing. Ani bilisa bayera. I'm released. Ani fayera. Ani fayera. I am healed. Na galateeffadha Waaqayyoon. Calling you to join him and thank God. akka sibiilli galuudha kan sinitti man. Luqeettuu keenya sibiila gashinaa jedhanii borutti na beellaman abeeto hospitaali. Abeeto hospitaali. Ani immoo hin dhaqu ani immoo peeshinii hin ta'u manuma jechuudha. Sadee fura keessan bakkeetti. Dabalaa. Saduma. Mataa amma miillaatti fayyaa. Be healed. Amma miillaatti dhiiga walichaan. Ameen. Kaasi. Maaltu sin keessa darbe amma? Anoo akka abiddana keessa darbe. Abiddi darbeera? Sin urgufaa? Urgufa. The mighty name of Jesus Christ. Na urgufa. Viewers, keep on watching to the screen to a man coming on mattress with the ministration of the Holy Spirit because he got car accident. Amma dachaa saaga. Dachaa hun danda'u. Amma dachaa kunoo. Dachaa hun danda'u. Humna dhiiga Yesuusiin. Mataa amma miillaatti. Ameen. Fayyina fudhattaniitu. Ameen. Tokko lama. Viewers, keep on watching to the screen again. Let this. A person is coming on the mattress for the ministration of the Holy Spirit. As this brother is confessing. Remain tuned, viewers. He got a serious car accident and unable to support himself up for the last almost a week. Since he got that car accident, was unable to keep his balance, unable to stand up straight even. Rakkosa maal gochuu hin danda'u. Balaa konkolaataatiin. Yoomirra gee balaan konkolaataa maal isaan miidhame maal gochuu hin danda'u. Torban kaleetii kan itti miidhame. Eessa isaan miidhame? Amma qoma isaa laphee qoma isaa kana mul'atu lafeetu caccabe. Eessa keetu miidhame maal gochuu hin dandeessu? Ol ka'ee taa'uu hin danda'u. Tokko. Ofirra gajjachuu hin danda'u. Lama. Kanaaf bakka mudhiin kiyyaa kun oduu hojjetu mormaa. Dugdi kee hojjetu. Saggoon kee kunoo. Hojjetu saggoon kee sarka kee kun lamaan kanaa waliin jiru. Eessatti yaalamaa turte beeltii kana eessatti sii kennan? Mana yaala Hayilamaara Maammoo Adamaa. Balaa konkolaataa irraan kufee saggoon koo kun hin hojjetu dugdi koo kunis hin hojjetu ol jedhee dhaa'uu hin danda'u. Amantiin kee maali? Waaqeffata. Waaqeffataadha. Har'a namantaa ilma Waaqayyoo Yesuusitti. Nana manee. Atoo amantiin kee maali? Viewers, keep on watching. Harka kee lapheerra kaa'e. He got serious bone fracture Na ilaali. and unable to keep his balance. Na duuka jedhe waadhaan jedha. Nana manaa. Nana manaa. Ilma Waaqayyoo Yesuusitti. Ilma Waaqayyoo Yesuusitti. Akka inni naa du'e. Akka inni naa du'e. Garaa kootti nana mana. Garaa kootti nana mana. Akka inni du'aa keessa. Akka inni du'aa keessa. Arraba koo dhugaan ba'a. Arraba koo dhugaan ba'a. Guyyaa kanaa kaasee. Guyyaa kanaa kaasee. Biyya lafaa. Biyya lafaa. Seexanaaf hojiisaa. Seexanaaf hojiisaa. Ganeera. Ganeera. Yesuus Kiristoos. Yesuus Kiristoos. Fayyisaa lubbuu koo. Fayyisaa lubbuu koo. Gooftaa jireenya koo. Gooftaa jireenya koo. Godhee fudhadheera. Godhee fudhadheera. Maqaa koo. Maqaa koo. Galmee jireenyaa irratti. Galmee jireenyaa irratti. Naa caafi. Naa caafi. Abaarsa. Abaarsa. Dhukkuba. Dhukkuba. Humna cubbuu. Humna cubbuu. Dhiiga ilma kee Yesuus. Dhiiga ilma kee Yesuus. Isa gati jabeessaan. Isa gati jabeessaan. Narraa miicci.
narraa miici waan na dhageesseef waan dhageesseef si haa galatu. si haa galatu. Amen. 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 Man of God was leading Amen. him to Christ. For salvation precedes healing. Remain tuned, viewers. And receive your healing right there too. Amma lubbuu kee fayyinni foonii mottaanee fayya. Amen. In the name of Jesus Christ, be free. Bilisa bay maqaa gooftaa Yesuusiin. The mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hollachiisi mataa amma miillaatti si qabateera. Let him shake out all over his body. Jinni barahaa. Your spirit. The mighty name of Jesus Christ. Of the desert. Hurgufi. Let him shake. The mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Si qabateera biddi mataa amma miillaatti. Fire is burning on you. Tochos. Let him shake. Tochos. Let him shake. Tochos. Let him shake. Si qabateera biddi. Fire is burning. Si qabateera biddi. Fire is burning. Si qabateera biddi. Burning on you. The mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Mata amma miillaatti. From the crown of his head. Mata amma miillaatti. Through the nails of his toes. Mata amma miillaatti bidda. Fire. The mighty name of Jesus Christ. Jabaastee maqaa Yesuus Kiristoosiin. Be free. Bilisa bay. Remain tuned, viewers. And Be free in the name of Jesus Christ. Healing for we are Abidda sitti qabateera. eyewitnesses. Mataa isaarratti abidda, laphee isaarratti abidda, marrummaan isaarratti abidda. Many were Seexanni dhiiga dhugdee barte. Balaatti kan oofte. Come out! Healed on this prayer mountain. Tochos. Came on the mattress like him. Tochos. The name of Jesus Christ. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Be healed. Be healed. Everyone is waiting intensively to see what is going to happen. Look at him. Look at me, brother. What did you feel now? Something like unusual hot. He said, look at him. Man of God is encouraging him to stand up and to sit on his seat. Help him to stand up. Look at him. For our God is going to do and perform miracle here. Look at him. Lift it up. Up. Rise it up again. Up, up, up. Fold it. Okay. Stretch. Fold. Stretch and fold. To God be the glory. Look at him. The Holy Spirit healed him. Strengthened him. Glory, 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 And glory, he glory. is able to stand up. Gooftaa gooftootaaf iyyuu fooricuu kan danda'u. Can somebody praise the Lord of Jesus tu gode umna komiti kanondu masa Jesus tu gode umna komiti kanondu masa Jesus tu gode umna komiti kanondu masa Jesus tu gode umna komiti Jesus did it. Anondu masa Jesus tu gode umna komiti Anondu masa Ilile Galatoofi waka yofi Jesus tu gode umna komiti Anondu masa Gubatako afaan qabachiise waaqayyoonko Gubatako afaan qabachiise waaqayyoon koo duuba deebi'ee booddeetti hafee inni naan boonu awwaala tolee gad fagaateera sichi argamu gamoo jallinaa ijaarsa diinaa dura koo chaache waaqayyo tergee ergamaa lolu isaatti ajaje narraachi sokkee utuu na goolu mormiin kaleessa Jesus tu gode umna komiti kanondu masa Jesus tu gode umna komiti kanondu masa Jesus tu gode umna komiti kanondu masa
Yesus tu godhe humna koo miti kan hundumasaa. Yesus tu godhe humna koo miti kan hundumasaa. Ilillee fidaa galata fidaa waaqayyoofi. Gomataa koo afaan qabachiise waaqayyoon koo. Gomataa koo afaan qabachiise waaqayyoon koo. Duuba deebi'ee booddeetti hafee inni naan mormu awwaala tolee kan fakaateedha sichin argamu. Gamoon jallinaa ijaarsa diinaa dura koo jaaje. Yesus tu ergamaa lolu isaatti jaje. Narraachi sokkee utuu na goolu mormiin kaleessa. Yesus tu godhe humna koo miti kan hundumasaa. Yesus tu godhe kan hundumasaa. Yesus tu godhe kan hundumasaa. Yesus tu godhe humna koo miti kan hundumasaa. Humna koo miti kan hundumasaa. Yesus tu godhe humna koo miti kan hundumasaa. Yesus tu godhe, Yesus tu godhe humna koo miti kan hundumasaa. Yesus tu godhe humna koo miti kan hundumasaa. Yesus tu godhe humna koo miti kan hundumasaa. Kan hundumasaa. Yesus tu godhe humna koo miti kan hundumasaa. Glory, 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 glory. Hallelujah. Ergi obboleessi kun balaa kanaan miidhame nama meeqaan gargaartu nama meeqaan fiddanii attamitti gargaaraa turtan mee ibsi. Nama afuriin gargaaraa turre teessoodhaan baatama. Bakka baay'ee nu rakkisa ture torbee tokko guutuu. Baay'ee isaa jechuudha. Humnaan ol nu rakkisaa ture. Har'a Waaqayyo kun akkasittiin nu dhaabeera. Gooftaa galateeffadhaaf. Akkaataatti gargaaraa turtan amma fayyisuu harka Waaqayyo irratti ta'e wal bira qabimee gammachuu qabdu ibsi gaashaan. Namatu shintibeetii baasa, namatu ol qabaa, halkan hin rafu, lafeen kun hundumtisaatu caccabaadha. Amma garuu Waaqayyoon gargaaree kinoo gadi jedhee ol jechuu danda'eera. Anuyyoo erga gaafsaniiti hirribaa argadhee hin beeku. Natu ol qabaa, namoota kadhadhee too'i. Har'a garuu Waaqayyoon sabni kun akka Waaqayyoon naa galateeffatu hin barbaadu. As keessa lafee jaha cabanii asii tokko cabee asii lafee sadii cabanii jeemanii yaalaa deemi galii nu si yaaluu hin dandeenyu urreef lafee sitti godhuuf laftan kee cabeen mul'atu waaqumti si hafeessate deem galna nyee aduu kamisaa fuudhee gara mana galche waldaa ARARA dhaqu malee fayyuu jenna hin deemna keenyaan jedhanii abbaa qabeenya makiinaa girgiddaatti na laxxafise isa gaafadhee birri na argeennaan isaan qabadhee isaa faana dhufe. Amma maaltu si keessa darbe yeroo namni Waaqayyo kadhatan attamsi godhe? Inni yeroon asitti ciibsee naa kadhatu waan waa'ee qaamaan koo keessa ganna harka keessa darbe. Amma akka barbaade. Amma akka barbaade godha miilaan koo. Iyya gargar hin jenne, ilillee gargar hin jenne, hooricuu gargar hin jenne gooftaadha. Fayyeera fayyeera fayyeera. Galata caalchisaa gooftaadhaaf lafa jirtanii harka walitti buusaate. Ani kameera saba Waaqayyoo naa galateeffadha. Ani fayyeera. Ani fayyeera. Ano dandee deemuu eegaleera. Gooftaaf galata caalchisaa, ilillee caalchisaa, ulfina caalchisaa. Siyaa galatu gooftaa. Na fayyesseen ani fayyeera. Hiriyaa kootiin qixxaadheera. Duubatti hafessee gooftaa. Bagana yaadattee eddenan nageeche. Siyaadachuun kootuu waan tokko. Galateeffadhaaf ililleedhaan ammas dabalaate.